Ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii meetituuf hundi keessanuu nagaan waaqayyoo lafaa fi mana jirtaniif kallattii jirtan kamittuu isiniif haa baay'atu. Warroonni amantii biroos akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa kootii galanni waaqayyoof yaa ta'u. Isinis akka nagaa guutuu qabdan abdiin qaba. Asumaan har'a karaa mana obboleettii koo meetituu bititti affeerramee dhufeen jira. Maal godhuu dhufteettu maal barbaacha dhuftee yoo jettanii maal seetanii sargii jira jedhanii sargiin kunillee maali oo jettanii dhaga'uun ooltan maaliifuu yoon dhageenye immoo isinitti himasi walumaan deemnee laallasi hagadhuma viidiyoo keenyatti hagadhumaatitti yoo nu faana taatan maal akka ta'e hubattanii. Asumaan obboleettii koo kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabajuu fi kanan iddoo guddaa qabuu fi meetituu baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise baga waaqayyo bu'aa dadhabbii keetii guyyaa itti argattu si geessin jedha. Ilmi namaa tokko ni hojjeta ni dadhaba ni xaara hojiin kamuu dadhabbii barbaada xaarii barbaada wanti qalbiitti milkaa'an tokko hin jiru. Keessafuu mana namaa keessa ta'anii chaanaalii hojjechuu jechuun baay'ee hin ulfaata. Kama beektan hundi keessanuu mana namaa keessa waan jirru baay'ee hin ulfaata. Sa'aatii guutuun mooyyuutu sabiskiraayibii guutuun baay'ee ulfaata. San hunda keessa tartee baga waaqayyo kiroomii keessa si baasisiin jedha. Maqaa daawwattoota meetituu bitiin mooyyuutu daawwattoonni ishii warroon haga guyyaa har'aa ishii faana dadhabdanii guyyaa kanaan ishii geessanii viidiyoo taphachiisuudhaan wantoota garaagaraatiin bira dhaabattanii har'aan ishii geessanii maqaa daawwattoota ishiitiin guddaa galatooma isiniin jechuu jaaladha. Hunda keessanuu mooyyuutu isinin jaaladha isinin kabaja. Meetii koo baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise koongiraa sin jedheen jira. Baga gammaddee dhugaa baay'ee siif gammadee maaliif gaafa obboleettiin keessi cinaa gammaddu gammachuu obboleettii keessanii akka kan keetitti ilaaluu qabda. Gaafa obboleessi keessi cinaa gammadu gammachuu obboleessa keetii san akka dhuunfaa isaatti osoo hin taane akka kan keetitti ilaaluu qabda. Maaliif waaqayyo simmooyyutu nama gaarii yoo ati gaarii namaaf yaadde siifillee dachaa san dabalee waaqayyo waan gaarii siif kenna waan ta'eef namaaf hammeenya yaadina. Namaaf haga dandeessanitti gaarii yaada. Namni illee yoo hammeenya si yaade ati nama saniif hammeenya yaadin. Ati nama saniif laphee kee keessatti daba hin yaadiniif. Ati karaa gaarii yaadi. Inni waan fe'e siinaa jedhu. Inni waan fe'e si duuba isaa haasa'u. Si fuulduratti isaa haasa'u. Ati garuu karaa isa si uume qabadhu. Namni isatti hirkate namni isatti hafe yoomis hin qaana'u yoomillee kufee nafu hunda keenya inni karaa isaati irratti nu haa qajeelfatu isiniin jedha. Asumaan baga gammaddisiin jedha meetii koo ammallee chaanaalii kanarratti waa hedduu tafe obboleettii keenya kana amma kun jalqaba ishiiti. Hundi keessanuu viidiyoo ishii ilaalaa fi laayikii godhaa mooyyuutu sheerii godhaa fi jajjabeessanii bira dhaabadhaa biraan hafinaa isiniin jedha. Ammas waa hedduu duuba ishiitti hafe waan ta'eef jajjabinnii fi harka qabuun keessan akkuma kaleetitti san caalaa itti fufuu qaba. Namni tokko kophaa fiigee erguu hin ga'u. Akkuma muyni tokko kophaa boba'eetu waa hin bilcheessu. Akkasuma ilmi namaa tokkollee yoo gamtaan ta'e yoo tokkummaan jiraate malee kophaa ofii fiigee fi bakki ga'us hin jiru. Haa ta'u garuu ga'ullee haga nama hojjiniini haga mooyyuutu wal gargaaranii waan tokko hojjechuu kophaa baay'ee wannoo jedha waan ta'eef kanaafuu obboleettii keenya kan ammallee gargaaranii bira dhaabadhaa. Viidiyoo ishii laayikii sheerii godhaa fi hamilee ta'aa fi hamilee waliif haa taanu walaa jajjabeessinu. Wanta badii qabnu irratti eenyuma osoo hin taane hamii osoo hin taane duuba haasa'u osoo hin taane ati bakka kanatti balleessaa qabdaa deebi'i. Ati bakka kanatti gaarii jirtaa jabaadhu jettanii nama kamitti simuu qabdanii namni kamuu walitti himuu qaba malee duuba ati akkasii ebeluun sun akkasii tokko nama haamachuun illee foon namaa nyaachuu inni si uume kamuu siif hin ajaju. Amantii kamirrattu nama haamachuun
in ajajamu waan ta'eefu kanaafuu walamachuu irra wal beeku irra waliif beeku wayya kuma Oromoon jedhesa walamachuu irra wal gorfachuun wanta badii namni tokko qabu badii kana qabda irraa deebi'e jechuun nama ta'ee namni dogongorra hin jiru maaliifuu kompiitaruun dogongora gisee tokko waan ta'e ilma namaa ta'e namni dogongorra kumallee hin jiru garuu mooyyutu dogongora isaa san gaafatti himte namni irraan deebine tasumallee hin jira jedheetoo hin yaadu gama kootiin kanaafuu obboloota koo haasaallee isinitti baay'isee meetii koo jabaadhu ammallee akka chaanaala kanarratti waan guddaa hojjettee wanta nuufis barumsa ta'u wanta mooyyutu uummanni sirraa baratu wanta mooyyutu lammiin kee kamillee sirraa barachuu danda'u kara fuulduraatti akka irratti hojjettu homaa shakkii tokko hin qabnu abdii sirraa qabna jabaadhu jajjabeekoo atu jajjabeedha jabaadhu hojjedhu wanta tokko gaafa ofitti amantee ofitti amanummaa keetiin kaate homuu duubatti sin deebisu garuu gaafa shakkii keessa kee jiraate yoo shakkii qabaatte aturu malee galman ga'u wanti shakkii qabu jechuudha kanaafuu shakkiin keessa kee akkan uumamnee jabaadhu waaqayyo si gargaara akka si gargaaru simmoanis waaqayyo irraa abdiin qaba waan ta'eef obboleettii koo qaali ammas jabaadhu si faana jirra si wajji jirra wantuma kamiinuu jechuudha si wajji jirra akka obboleettii waaqayyootitti jechuudha kanaafuu jabaadhuun si nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyo siniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota maatii meetii tuub akkam jirtanii fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu inni madda nagaa keenyatee inni gargaara keenyatee maqaa waaqayyo haa ulfaatu jecha baga eeggamtanii gargaaramtanii sa'aatii guyyaa kana geessan siniin jedhetan jira bakka nagaan jiru waan hundatu jira bakka nagaan hin jirre wantu hundinuu hin jiru baga nagaas guutuu sinii baay'atee eeggamtanii guyyaa har'aa geessanii kan biyya keessaa kan biyya alaa hundumti keessanii warri meetii tuub chaanaala isheetiif maatii hin taane jalqaba irratti laayik gochuudhaan kooment sabiskiraayib sheer gochuudhaan maatii isheetti dabalama wantoonni ishee sini qooddu yookiin wantoonni ishee sinitti sin barsiistu akka sin jala hin darbine booda barbaadanii hin argattanii yoo sin jala darbee kanaaf yoo akka sin jala hin darbine laayik kooment gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii isheetti dabalama wantoota isheen dabarsitu dhaggeeffadha irraa baradha irraa hubadha isiniin jedha kanatti aansuudhaanii meetii kiyya baga gammaddee koongireeshiin jedhetan jira gammachuun kee gammachuu kooti baga milkoofte yeroo dadhabbii ofitti milkaanii baay'ee das nama jedha baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef baga gargaaramtee baga milkooftee gammachuun kee hanga dhumaatti siif haa ta'u jedhetan jira kennaafoo waaqayyo baga si milkeesse waan dadhaban tokkotti gaafa milkaan gammachuu kana hin jedhamne baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola jechuudha yuutuubiin kun chaalenjii baay'ee qaba qormaata baay'ee qaba jechuudha sa'aatii itti abdii nama kutachiisullee jira bakka yeroo sabiskiraayib namarraa kaasaa sa'aatii namarraa kaasaa sa'aatiin illee dafee namaaf hin deemu wantoota kana abdii nama kutachiisa jechuudha gaafa yuutuubii jedhanii salphaa fakkaata garuu gaafa keessa seenan baay'ee tokko ulfaata jechuudha kanaaf iyyuu qormaata keessa darbuu fi bukkee darbuun tokko miti inni keessa darbe waa hubateet waa barateet keessa darbaa inni bukkee darbe immoo maatti fakkaachuu dhiisuu danda'a jechuudha kanaaf iyyuu baga milkoofte siin jedheetan jira baga gammaddee gammachuun kan gadhumaatti siifi haa ta'u jedheetan jira tole hordoftoonni meetii tuub kan taatanii kasi duukaa jira jajjabaadhu jettanii laayik kooment gochaa fi sheer gochaa fi bukkee dhaabbachaa turtanii waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jedheetan jira warroonni immoo maatii ishee hin taane kan biyya keessa kan biyya haala maatii isheetti dabalamaa sin jira waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaatii tole warroonni hordoftoonni meetii taatanii warroonni yuutuubiin sabiskiraayib illee sinirraa kaasu sa'aatiin illee sinii deemuu didu
obsa godhadhaa waaqayyo guyyaa isaatti simmil keessa wanti hundinuu obsa barbaada jechuudha. Ariifata irree inooru jetti meetiin gaafa mammaaktu jechuudha. Kanaafiyyuu in ariifatina hundumattiyyuu hin milkooftu yeroo isaatti waaqayyo yeroo isaa eeggatee raawwata hundumayyuu jechuudha. Fedha isaayyuu taanaan miti kan uumamne guyyaa har'aa kana geenye waaqayyo hojjenna wanti hundinuu hin raawwatama jechuudha. Wanti hin jenne tasumaallee hin ta'u. Kanaafiyyuu ammas taana wanti inni jedhe nuuf haa ta'u sinin jedha. Abdii hin kutatina waan hundattiyyuu obsuun barbaachisaadha. Sa'aatiin yeroo namaafillee hin deemu akkuma jedhe saskiraafii namarraa kaasa baay'ee abdii nama kutachiisa jechuudha. Kana keessatti immoo waaqayyo nu haa gargaaru obsa isaa nuuf haa kennu sinin jedha. Namni obsu waan baay'ee irra gahaa waan yaada irra gahaa waan asaabe inuma raawwata fedha waaqayyo wajjin. Kanaafiyyuu waaqayyo si faana haa ta'u lafaa fi bakka jirtanitti sinin jedha. Meetii kiyyaa gammachuun kee hanga dhumaatti siifi haa ta'u jedheetan jira. Ammas warroonni haaraa taatanii laayikii koomentii sheer godhaati jajjabeessaa obboleettii keenya kana. Warroonni immoo maatii ishii taatanii jajjabeessaa jirta waaqayyo sanaa eebbisu jedheetan jira. Dogoggora ishiin jirtu koomentii jalatti barreessaa iddoo akkasitti deebi'aa jedhaanii kanarraan kanaaf jajjabeessaa laayikii koomentii godhaafi sinin jedha. Wal guddisuun waaqayyollee hin jaalata garaa qulqulluudha yoo wal guddisan jechuudha. Laayikii koomentii sabiskiraayib walii gochuun immoo dadhabbii yookiin baasii tokko nuun gaafatu jechuudha. Kanaafiyyuu garaa qulqulluudha walaa guddisnu wal bukkee haa dhaabbannu walaa jajjabeessinu sinin jedha. Hundumti keessanii wal bukkee dhaabbadhaa wal jajjabeessaa. Waaqayyo immoo sinaa eebbisu eebbifamaan sinin jedha. Meetii kiyya baga gammadde sin jedheetan jira kongireeshin sin jedheetan jira baga milkoofte dadhabbii keetti baga milkoofte waaqayyo baga ijaassi agarsiise gatii dadhabbii keetti sin jedheetan jira. Waaqayyo si haa eebbisu eebbifami jabaadhu duubatti hin deebiin itti fufi sin jedha si bukkee jirra itti fufi jabaadhu waaqayyo si faana haa ta'u baga gammadde sin jedheetan jira hundumti keessanii eebbifama.